Akan jirtan ilmaan Oromoo nagaya qabdanii fayyaa qabdanii short message fi dhufee short message waan lamaan isinitti dubbachuu barbaada. Kan dhageessaa dhagahu kan dhageessaa hin dhageenye booda deebitanii dhaggeeffatan sokkee uumaan karaa kennan qabu. Wanni lameen dubbachuu barbaadu waan lamaa wal cina deemaa jiru obboleeyyan kiyya gartee wanni amma lameen deemu jiru mootummaan biyya sanii gartee waan lama wal cina oofuu jiran. Gama tokkoon Jawaar hidhaarraa bahuuf deemaa jiraniiti ajandaan uffannanii jiraamti konfis godhaa jiran taaka. Lamada constitution biyya sanii gartee jijjiiruudhaa fi isaan haalli chaansiin amma arkatan yeroo gartee isaan kan namni gartee more focusii constitution isaanii waan jijjiiruu barbaadan sirriitti more akka namni focus hin goone Jawaarii hojjetan ajandaa walii gabbaasanii constitution kan irra ammaa miti profeesar gartee Hayilmaaram Haja'aniin Washington DC ka jiru gaafa gartee higga mangistiin amata guyyaa gaafa qane soddon booda gartee gaafa Jawaarii fi ayyaloon wanti gabbaanii miidiyaa irratti haasa'uu turan san gartee